akkasiin beeku jettee na ajaa'iboo jirta bar. Hin beekne reewaan hin beekne maa hin beeka siin jedhee soba wallahi hin beekne. Ijoolleen baalee jaalala nama maraachitee macarrashaa nama dhiittee nama biraa deemti. Jaalala eessa akkasitti rabbi isinitti kenne garuu isin. Jaalalaan akkasi godheeti. Ara bismillah ani barkasi maa miidiyaa kana maa nama irriiba dhoorkee nyaachuu dhoorkee rabbi sodaadhu mucaan jaalalaan nama raachii halkanii guyyaa kan miidiyaa kanarraa kara waggaa meeqaa iyyaa ture anu maami abbo. Anna eessa jira ree nama galee. Inni na dura shurtaan yala qabdee galee ilmoo narra darbeeti ana tokko isa jaaladha tokko ilmoo rakkadha waa lamaan rakkadhee maa miidiyaa kanarra iyyaan baane abbo rabbi sodaadhu. Maal gochuu turee gadi gadi maal gochuu inni erga deeme maal gochuu ana jettati callistee ilmoon guddifattu. Maal jettee dhageenye namni na dawalee sagaleen kiyya na qabamte. Ilma narratti darbe deeme. Jaalala sana jira jette. Gaafa haadha ilmaa ta'an bar jaalallis xiqqoo keessaa osoo hin taane kan ilmaa baay'atee keessaa kan nasu qaba ture. Wayyoo akkasii miti daranuu irraa maraata namticha. Gaafa deetteeffaa daranuu irraa maraatti dhalaan namticha isaa. Osoo hin dhalin hindoom qallaa jiraayyuu. Namichi eessa jira? Namticha amma biyya gala innillee wallollee jira baribsi shaadurallee gala moo akkasii isa dura immoo waggaa 3 ta'a. Amma Itoophiyaa ani gizee waan ta'eef ka jaarsa kiyya jedhee amanee akka fadheen dura godhadhaa miti gizee naaf inni wallolli suuraa kiyya qullaana gadi lakkisne. Farano indeet no qullaa ka gasiddisu bareegin kun maal abbasa aara qullallee jamu qunxaa abe akkana gisee garagalee laalu inni na waraabu jira gisee sani haaqi maal jiseen jeun aara qalbiif sitti qabee naan jee gaafa wallollu dammoo amma ndeebitu naan jee ndeebuun jeen waan sin jeun naan ergitu naan jee siin erguun jeen biyya jira beete yoo ani qullaa keessi si gadi lakkisee nama sittiin kofalchisin naan jee ani dhugaan seene godhiin jeen deemiti ani birri si erguun qabuun jeen gisee san biyya jira gisee tokko qabamee deebisee akka ilmoo namaa san boodallee ana biraa deemee ijaazaa dhaqee achitti qabamee galee san booda ani bakka deem gallakkisii yoo barbaaddin jedhen dhuguma deemee gallakkisee sababaa sanaan Oromooti yaa wal baradhee Oromoon achumarra feema sana goote achumarratti jaalalli Oromoon atti tareen jettu ibsa. Kana micharra ko Oromootu taree. Namticharraa ka Oromoon atti tareen namticha dagadhee hin jettu garuu nama jaalatan kan akka qallaalitti dagachuus hin dandeessu waan fadhe si godhus itti cakkanuu hin dandeessu. Ilmaan baalee garuu jaalala addaa wayii qabdiin beekan. Anna si deebifadha sin jedhe hin deebitaafi. Garuu amma garaa kiyya muradheetiin jira waan irra muradheen qaba dura garuu gizeen sudii jiru san waan viidiyoo qullaa nagalakkisuun irratti waan garaa muradheen qabu. Garuu eegan galee baay'ee ilmoo kana wajjin rakkadhe booda naa mure bakka amma garuu muradhe amma sagalee isaatuun fadhu. Duraan gizuma san yoo naada waluuddas na jaa akkasitti na saaxilee waamee kana godhee nama na kofalchiiseetu yoo naada wale walumaan hin haasawaa siin jee na amanta. Anna wayita galta waliin agarree biyyatti. Ara maal abbaa isaa wal argaa na dheessaa na qabsiisti jee na dheessa. Sadata. Yoo aballeestammaa achitti argamtanii nan dhiistu jettanii biraa fagaattanii bara. Jaalalli hunda kataa gowwaa nama godha. Aara gowwaa kadhadhee hunda dadhabe walla anillee dharraa dalaga jedhee. Aara fooloo na tolchaa daddafamee mana ibsaa keenyaa kanatti dafaa gimmaa shamarran akkanuma jaalattu gimmaa shanama jaaladha. Abdii jechuun tokko. Wallahi ibsishaa jaalalli dhugaadha. Dhugaan si jaalannaan dhalaan san akka feetee waati gootes abadan qiimii garaa sii qabdi jedhee yaadu wanni akka dhalaa gowwaan miskiin hin jiru bar dhalaa wallahi ta'ifirraa eegani bar miskiina wallahi akkasuma na godheetu gizee naa dawwale sagalee isaa dhaga'uun fadha siin hin jiru
garuu nama dhokkodheen dubbisa viidiyoo akkana waraabne kaasitti na itti haasaa maaliif Oromoon guutuun naa jechuudha waan akka isarra dalagee hin dawwaltaa fechu walii dawwaltanii haasida inna bakka Oromoon naa jecha isaan rabsu jirti waan ta'eef viidiyoo na waraabin gaa jechaati waliin haasaa akkam goota jaalala gaa wanni ati gootu wanni jira Oromoon ammoo asii joobinni itti taphatee galee isin waliin haasa'edha. Gaaf tokkos gisee wallollumaan naan jedhe kasii waliin haasa'u jiru Oromootti gabbaasee hima naan jedhe naan jennaan rifadhe ammallee uummanni naa jee isaan rabsu jira miigiseen jiru meedisi tannaa tana maalirraa hin haasa'u jira dhalaan takka dhugaan si jaalannaan abadan ati waan feete gootus si dhiisuu miti waan feete gootus sirraa murattuu jechuu kiyyaani amma jaalala dhalaan namaa qabduun haasa'u jira si galee. Ay jaalallis waan ikki qabaachuu qaba si galee. Walla haaraa nama barumsa naa ta'ee jira. Anamma kana jaalatee naa gubatu malee ganaan jaaladhu barumsa guddaa naa ta'e jaalachiisee guba isa guba malee amma tiyyaa jaaladheen gubamu. Maa argattee biyyattii. Ilma baale sirra barumsa fudhadhee ganaa zanaa zinniqqa je'ee fataa je'ee laa maammadoo kana guba malee ofii kiyyaan gubadhuu qabame. Ijoolleen baale akkanuma badduudhaanis hin danda'ani. Tokko badaadha malee hundaa miti tokko badaa yoo ta'e hundi badaadha hin jamu amma yoo inni badaa ta'e ati baay'isa ka abaarame jira ka Abduu Qaadir eegee micciiree jira ka akkasii rabbi namarraa haa qabu najjinaa kiyya. Sanuun tala arsii bilaashumatti harkatee itti taphatee baribsa. Arsii dhalagaati. Arsii abarnaat keessattuu arsii gaadulla. Ilma harree kana qoya rumaa kafala. Maal kafalteessa? Rabbi sodaa dhunatti taphatee bar billaa aleek. Sababa isaa baalee guutuu jibbee barmuca. Argitee irraa kafalattaati akkana jettuuf ofii fedhii keetii waliin jiraatte fedhii keetii waliin rabdee kaate fedhii keetii waliin taate namni waa giddiin siraa waa giddii wanna si godhee siraa fudhate giddii ni miti. Jaalalli giddii si gooti. Jaalala keessa jiraatte. Jaalalli giddii si gooti. Tokko jaalatte atin waliin turtan. Dura isuman na jana jene ka. Dura isuman na jana jene suuraa takka isa san naffide suuraa san amma wallahi argaa isii haa balleessu rabbiin isii gada gara haa galchu. Suuraa sani balaa naffide Facebook qaba beete Facebook irratti isii profaayila godhadhe achuma sanuma laalee namtichi na dhufe gizee na dhufu suuraa sani gaddaafaa kanatti taate deemuu dide narra. Aboo ani suuraa appilikeeshinaan kee akkanaan bareedu narraa deemii jeen. Jennaane. Rakkoon qabu naan jee amala leeloti toltee jirta. Akkasii re'ee mucaa gizee si jana janulaarra yaa rabbii kiyyat abukaadoodhaan gargar hin jiru abukaadoo bakka juusiin gargar hin jiru akkana gassisee na laala akka ajaa'ibaa kanatti bishaanuma qorraa jedhi amma gizee bira dhaqu. Miseen jara Kanada aappii wayiitti jira kaarra kaatanii ittiin namaan haasa'an. Ani yoo sawwaasii beekaaree xiqqoo dhufeellee waggaa lama akkasi. Mucaa aappii kana ofirra kaa'ee natti haasaa hin bareedne akkuma keetii kana bareeda diimaa dumbulloo kana yaa rabbii kana jaarsa argadhe gizee jedhu. Eebane Maammadoo ajaa'iba argadhe gizee jedhu ibsisha. Yoo inni narraa kaasuu dide na dhaaraa jira walee. Inna akkasitti namni gudina godhee billaalee kamee isi bannaati. Ya laifi aseen fitu yaa ibsa isi namanna kolfaa dhiisi. Amma unatti kolfaa jiranii kuno. Dafa mana ibsa keenyaatti itti fooloo na godha akka liibii seenu na godha. Wallahi dhuguma kiyya baanaa bar ibsisha. Gisee bira dhaqu. Arriin kun jiruu hin qabu laal arrii bicha. Achirraan jismiin jiru qabu. Astaghfirullah. Nama wajji nyaatanii fi nama waliin dhuganiif ka wal. Bareeda isaa sii kenneera guddifadhu callisii taa'ee amma gootaan. Abboodii si ganaa Maammadoo ana jedhe kana jaaladhee waliin TikTok irra shirshir jedha akkasii fi maakiin shirshir jettanii. Maa yoom jaalala argi galaadha. Yoom aara takka akka ilmoo namatti uffata gaarii uffadhee viidiyoon achi hin baane ganaan wanta dee. Ibsisha. Sawwaa takka barnatti bar ilmu manatti hambisee ilmu waliin darbiisnee. Fataa janas nangoone bakka agilguloot wucci wallahi 0-0 waa takka namana gana argasin jee bar gana
يونا واميك أسيقو دي دقتين بيك عشان ورنا كان ما لا والله إبسا لا والله والله لا ولا لا هنكا ولنجرو كده إجازات بولو تري اللي جزاء وي مسيو ولا حاجة وغيرو ولنجرا تنسى ولمان جمانا تقيس جراجة ترتري يرو سهي توا والله وي مسيو ولا سيغالي أبا ما فدي نما فدي يوها كفدي جالته باتي وان غاري بقودا سيغالي جن يرون هجال سيمباسي هردن تاي ني وانت كان أنغوري جتي غافو جامبات رندو كانو غافو جامبات ما نابوت والله إفسا أنا دقيقة يو إجازات كسنا بوتي أمر شمرات يقول والله يو إجازات فيس إنس وانجة تكاجي ألما أنس وانجة تكاجي ألما of course إنس إبدالي أنس إبدالي دشي سبات أنا كسيجرو إناتي يو وان tokkon waa tokkon godha na godhu injiru jechu akkasuma maamadan suudii guutuu yoo dhalaa ije alama ishilleen kaje takka kaji alama qabattee wal bira dhufte yoo ishin mana kiraa kafalte inni nyaata danda'a torbaan takka akkas wal Hayye. yoo jedhem godhu gaida garuu nam tokko yoo fedhii isaatiin si gaafate dhimma isaa guutaaf. Yaa nama ammaa tanaa wajjin sagalee deebisanii malsi deebisuun akkana wayya. Indoom salphaa. Itti diqqaatayyu. Waan qallaal nagalnoo qallaalidha. Kun waan asirraa haasa'an barbaachisu. Yaa tiiketicha akkuma. Annagaa kooti akkamati ibsishaa. Jirra wallaahi galata rabbi fayyaa. Fayyaan fa'aa jirra kin warraan nu geessikaa. Bani Adam maa asil akkana bittaa. Bakkuma hunda abar ibsishaa. Abba ka ajaa'ibaati nu bira bannaash. Inshaallah gaaf tokko ni isinii rooballee isinii qorra. Ayyee kaawwan umaraafuu sittaatun ishee. Hayyee. biyyan jira shabakaa baay'een qabu ana kayiriyyaadha ada daa'imaa san ka tiktok irra turte san baga rabbi si jaare viidiyoo keessan illee dhiyuma tanaan argani akbaara quban qabu Aamin aamin. እና baga gammadanii si fi maakilleen ani eegaan amma tiktok irratti deebe torban tokko geenye tiktok kan amman banadhee ana kayiriyyaadha liibii seenuu hin dandeenye kuma tokko iyyuu naan guunne amma tiktok banadhee dhufe kaduraa dammoo bilbila wajjin na jalaa badee saniifuu ana kayiriyyaadhaan sin jaabare akkami nagaa jirtaami kayiriyyaa arsii galalchaa Nagaa wallaahi alhamdulillah. Okay, ati yaani gise sani garuu foole wal jalaa qabna baay'ee akkasii na beekuu hin dandeessu na fakkaata. Naan gata uumala beebi. Nan beekne natti fakkaata ani haadha daa'imaa sani haadha daa'imaadha. Daa'ima. Maakifaa hojjifaa akkamiin nan beekne yoo suuraa kiyya agartee beekuun ooltu inshaallah. Ka gurbaan warra baalee na fuudha sanii ka gurbaan keessan. Jaartii warra baaleeti akkamiin na dagatte. Gurbaan keenya kam kasii fuudha. Ka warra baalee. Haadha seenaati ani haadha seenaadha. Maqaan qabu maa gurbaan? Mu'ee kajaama mu'ee yaani ibsishaa bakka nan beekne jechuudha ayyee rakkoon qabu bakka boodoo viidiyoo waraabina arguun ooltu inshaallah. Uummata kiyya warri na beektan koomentiidhaan ibsaadhaaf ibsaaf himee haa galuufi. Inni achumaan kuma tokko naa guutani billaalee keebsaa liibisee dhabuu hin danda'u billaalee kasuusitiyya. Sarraa si galchan? Maasi suudii ture bar. Anna uummata si galchee? Uummata na galche ana akka itti ati na wallaalti na dhibe bar woyyoo mumkin tureetiin jira beektee gaangale baatii shan jaagale saniif na dagatte. Haadha shaneeti haadha shanee noo miti. Kayiriyyaa arsii gololchaa akkamiin nan beekinaan riyaa keessa daa'ima qabadhee iyyaan turre gaaf tokko mucaan qullaa na gallakkisoodha maal jee viidiyoo wayii gadi lakkisne. Awoon agarre wallaahi billaan. Wayyoo aara sagalee.
ta'u argee jira akkama dubartiin akkas taati jettee haala namni baay'een haalolee akka obbolummaa namni baay'een si yaadateera garuu hin beekne wallaahi billaahi maa kijibamaa maal jechuusin. Viidiyoo akka illee ifaa baay'een qabu kwa silaasi garsiisa. Ummata fooloo godhaati liibiidhaan gisee dhufee viidiyoo waraabee akkasii ibsallee na yaadata rakkoo hin qabu. Ibsa wallahi kuma dhibba lama fooloo ka qabu na jalaa gubate tiktookiin kiyya billaali. Har'a kuma takka kadhachuu jira billaalee ka daddafii akka kuma takka na naqanna. Dhibba shaniin qaba ummata dhibba shan dafaatti. Duraa miti waliinuu naasoytanii akkasuma liibii waliin seentan malee eegaan hin galee. Jaalalas fiddanii wal biras dhuftanii walis fuutanii quban qabu billaalee way silaa gaafsanas jiraadhe. Dhibba torba shantama geettee argaman seenuu dandeetta. Danda'a reebsiyee. Dandeetta malee maal ta'e. Uummanni Oromoodhaa zajaana irraa qabaanaa fi ilmoo kiyyallee sanii fi liibii irraa dhabamuu fi tiktook irraa dhabamuun barii natti ulfaatee ammas deebi'ee beektee.